Nooroo harka fuunee daawwattoota keenyaa attam jirtu lafuma jirtan maratti nageenyi keenya isinaa qaqqabu. As kallattumaan marii qabna har'a gaazexeessaa Yaayyaa Gammadaa wajjiniin. Egaan miidiyaan kun kallattiidhaan kan isinii darbaa jiru asii biyya Ameerikaa keessaa kutaa Masaachusetts jedhamu magaalaa Cambridge keessaa amma kallattiidhumaan guyyaa sanbataa kana dabarsaa jirra. Tole jettee gaazexeessaa Yaayyaa ammas dabaltee yeroo lammataatii fi miidiyaa ODM irratti naa dhiyaachuu keetiif maqaa daawwattoota kootiin si galateeffadha. Anis guddaan si galateeffadha, baay'ee galatoomi. Gaaffiif deebii kutaa tokkoffaa keessatti waan hedduu muuxannoo keerraa keessumattuu hojii ogummaa keetiin wal qabatu waggaa 20 ol hojii gaazexeessummaa keessa turte. Sana keessatti wantoota baay'ee ijaatittiin waan garagaraa ilaaltu waan baay'eetu ture hubannoo gaarii nu qabsiiste eengaddaa. Ammas egaa kutaa lammaffaa ijoolleen yookiin daawwattoonni koo deebisi malee jennaan anis iyyaafadhee si deebisee egaan har'a mariin keenya waan tokko tokko irratti waanuma ogummaa keetiin wal qabatu ammoo akka nama siyaasa kana ija qaraan ilaalu tokkotti waan tokko tokko irraa ka'an akka ilaaluun barbaade Yaayyaa. Egaan wanti baay'een akkaataa uumamaa qaba. Wanti tokko wanti argamu biyya dachee kanarratti ka'umsa qaba. Jaarmiyaa siyaasaatu dhalatee du'ee kaan jira. Kana keessaa jaarmiyaan kee jaarmiyaan itti baay'ee jaallattu Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n iddoo irraa akkaataatti dhalate qaba. Yeroo baay'ee waan maccaatu lamaa kaasu waa'ee ABO warri kaasanii. Ergasii as waggoota 50 gadi miti kan inni lakkoofsise dhaabni kun. Ergasii asii maqaa Oromoo kan qabu waan baay'eetu dhalatee du'e. Amma dhiyeenya kana quba qabda jedheen abdadhaa jaarmiyaan yookiin paartiin Bilxiginnaa jedhamu tokko dhalateera. Mee akkaataa dhaloota Bilxiginnaa kana mee hamma beektu waan beekturraa daawwattoota kootti mee naa himi. Galatoomi waan Bilxiginnaa kana ibsuun dura waa tokkoon jedha. Tole. Oromoon eessayyuu jiru, addunyaa kanarra jiru akka waa tokko beekuun barbaada ani. Diinni Oromoo dura dhaabbatee jiru akka waan nuti itti jirrutti yoo ilaalle baay'ee dogoggorreera. Diinni Oromoo fuuldura jiru addatti waggaa 35 as ka jiru akka keenya waan bor taatu, waan iftaan taatu, waan waggaa tokko taatu yaadee kan hojjetu miti. Diinni nu fuuldura jiru waan nu fuuldura jiru sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa jedhee naqeetu ofii isaa sadarkaa shanaffaarra jira. Diinni nu fuuldura jiru baay'ee kan of eeggatudha. Maaliif sadarkaa shanaffaarra of kaa'a beektaa? Siyaasni Oromoo isaan akka miidhamaa jiru yoo beeke, ummati yoo hubate, isaaf balaadha. Humni sun hin baduyyuu addunyaarraa. Kiraayisisii guddaatu irra ga'a. Kanaaf Oromoon immoo biyya sana keessatti hagam murteessaa akka ta'e waan beekuuf yoo Oromoon humna argate inni waan dhabu waan beekuuf fagoo taa'ee hojjeta. Ijoollee bara 1991 Oromiyaa keessatti dhalchantu amma Bilxiginnaa ta'aa jira. Bara 2004 seera baasanii dhaaba Ihaadeeg keessatti miseensa OPDO qofa dhaaba arfan kan biraatti hin buune seera OPDO keessaa jijjiiran.
maalitti jijjiiranii abbaan fe'e Oromiyaa keessa kan jiru sabni kamiyyuu afaan Oromoo beekes beekuu baates miseensa OPDO ta'uun mirgaa jedhaniitu jala muran. Kun yoomi 2004. Maaliif akkas jedhan? Namoonni keenya qorannoon gaggeessan. Maaliif akkas yeroo fageessanii hojjetan? Itti leenjisuufi. Warri har'a sababa abbaa fe'eeyyuu haa ta'u afaan Oromoo dubbatanii aangoo OPDO warri ta'an warri irraa bu'anis warri jiranis irri jireessi isaanii 2004. Maal jechuu kooti humna duuba taa'u sana waggaa 20 waggaa 29 booda biyyattii keessatti maal akka gaggeessu beeka. Amma wanni jiru diraamaa fi taphadha. Beektonni Oromoo, dhalli Oromoo diraamaa itti taphatamu kun waggaa 20 faa. Diraamaa akka reediyoo irraa miti, televezyiinii irraa miti. Diraamaa waggaa 20 booda aktiif ta'u hojjetu. Nuti waan kana of harkaa qabnaayi. Kana dhagaaffii guddaa Oromoon of gaafachuu kan qabu. Bilxiginnaan gaafa dhufu ragaa wajjinin lafa sii kaa'a. Gaafa walga'iin OPDO Jimmaatti gaggeeffame sana Abiyyi maal jechaa ture? Ajandaa Oromoon itti gammadu. Ajandaan Oromoo akka gadaatti ittiin fudhatee as ba'u. Fudhannee dhufuuf jirraa yeroo gabaabaa booda sinii labsinaa jedhe. Kana qabat. Hagam Oromoo akka tuffatan ilaali. Garuu wanni dhufee gadaa wajjin waliin argu. Oromoo ofitti hawwachuuf taa'ee akka abjootuuf akka waan biraa hin yaadneef mata duree kenneef. Bilxiginnaan gaafa dhufu gaafa diraamaan Lammaa fi Abiyyi pirezidantii fi durataa OPDO fi maal sana wal jijjiiran suni wanni si agarsiisu Abiyyii fi Lammaa itti guddisanii malee warruma gaafas dubbiin dhufteetu ol fidanii miti dubbiin. Abiyyii fi Lammaan gaafa dooktarummaan kennamuuf Abiyyii fi Lammaan Ingiliffa akka dubbatan kan isaan barsiisaa turaniif Abiyyii fi Lammaan qooqa afaan tokko oli akka dubbatan kan taasisaniif hundumti isaayyuu akka qabaa dhandha qabaan jedhan. Akka 2020 filannoon jiru hin beeku. 2020 kanattis paartilee mormitootaa akka waaman qophaa'aniiru. Qeerroonis akka isheen waggaa wayii keessatti waa tokko isaaniif gootu baraniiru. Siigalee diraamaan taphatamaa jiru har'aa warra Tigraayin kan fageesse haa fakkaatu malee akka kiyyatti ammayyuu fagootti waa takkatti natti foolii wayitu natti urgaa'a beektaa tapha tokkotu. Tole. Gaafa Abiyyii fi Lammaa qofa fidan waan madda marii kanaa Abiyyii fi Warqinee fi Damballaash qofatu beeka ture. Waa'ee madda marii. Ahadaawwii akka isaan fudhatanii as ba'an kan beeksisu caasaa OPDO keessaa waan jijjiirama jedhee dhufe kan beeku nama arfoon kana qofaadha. Inni kaan ofumaa oofama. Maal akka dhufullee hin beeku. Haga madda marii labsamee bilxiginnaan hewaatiin ofirraa moggeessee jedhamee haga tu'atutti
OPDO miseensa OPDOtti hin himamne. Hin himamne. Jalqaba kan burkuteessan bi'aadaniin. OPDO immoo sossobanii waan kana keessa galchan. Gaafa waan kanatti akka OPDO micciiran duriyyuu waan beekaniif warra OPDO keessaa akka isheen waa takka hin dubbanneef yakka hojjechiisaa turan. Yakka saamichaa hojjechiisanii ka'anii fakkeenya tokkittiin sii hima. Nama guddaa tokkotti akka isaanitti taphachaa turan. Nama guddaa akka namaatti kanan siin jedhu. Akka hojii isaatti miti. Akka Waaqayyo isa uumeetti. Nama sanaa warqee warra zarafu wajjin akka zarafu godhan. Isa booda warqee sanaa daldaltoonni isaanii akka nama tokkotti gurguruu godhan. Waan inni godhe sana hundumaa viidiyoodhaan waraaban. Isa booda yoo ati waan kana siin jenne barattoota Oromoo irratti yeroo tokko jeequmsi tokko faa ka'ee hojjetaa mootummaa faa keessatti waa uumamee gadi qabadhaa maal jedhamee dhaadannoo wayii ture. Yeroo sana waan kana dhaabdu yoo ta'e waan sana gadi baafnaa jedhaniin. OPDO'n har'a biltiginnaatti atuun beekin garattu deemanuu atuun beekini itti seenan sun waa tokko dubbachuu hin danda'an. Tokko isa kana. Inni lammaffaa yakka hojjetan sana haguuggachuuf yoo Oromoon irroome ittiin nu miidha jedhanii waan beekaniif afaan qabataniiti waan hadaawwii fudhatan. Ummata miiliyoona 60 birrii Itoophiyaa miiliyoona 1 fi miiliyoona 2 gurguranii jechuu kooti. Isaanuu jechaa jiru mitiire makiinaa kootiin miiliyoona 2 baadheetuun deemuuti na saamanii na jalaa fadeefaa jechaa jiranii miti. Inni kaan immoo taphni taphatanii warra abaa'oo turanii hidhaman. Isaan mana hidhaa keessaa waadaadhaan baasaniiti akka godhan gochaa jiran. Egaa biltiginnaan kuni siluma viidiyoo tokko agarteetta yoo ta'e Abiyyiin sadarkaa tokkoffaatti kan leenjisee Barakati. Isa har'a hidhamu hin ilaalidhaa isin. Waa tokko iyyuu miti. Mishiniin akkasuma. Waan itti hafu hin jiru namichi. Waan galmaan ga'achuu barbaade galmaan ga'aa jira. Warri hidhamees warri hiikamees waa takka miti kun beektaa nama tokko miidhagsuudhaaf diraamaa baay'ee jira dhiifama naa godhiti. Wanni biltiginnaa waliin jiru kun yeroo tokko anaan na shakkisiisa. Taphatamaa jiru keessaa. Fakkeenyaaf biltiginnaan kun ummata biyyattii guutuudhaan dhiifama nuu godhaa jedhan. Paartii siyaasaas galchan. Maaltu isaan galagalche? Maaltu yakka kaleessaa nuti warra gaafannee qorannu malee warra atuun qoratii gaafannu garafnu miti jedhanii kan dubbatan sana maaliif ji'a lamatti jijjiiran? Kana jechuun maa inni ajandaa walakkaa duuba jiru hin beekan. Hin beekan siin jechuun ko Lammaa fi Abiyyi suuraa jedhii fudhu kaleessa sitti mee suuraadha. Isaan suuraa waan ta'aniif an akka nama tokkotti humni jijjiiramaa qabsoo hadhooftuu gaggeessine maal goonee achi keessatti wal ijaarree maal taanee kana finnee jedhanii akkas miti.
waan akkasitti dafqanii ittiin miidhamanii itti dhukaafamee waan jalaa yoo ba'ani maaliif ji'a ji'aatti geeddaramuu danda'eere? Akkamitti jijjiirameetu nama hidhuu fi nama ajjeesuun bakka qabatere? Kuni tapha. Taphadha. Waama tokko qofamee ummati itti haguuttatuuti waa takkittee qofan sii kaa'a. Biltiginnaan kuni har'aa dhala Oromoo 20,000 ol hidhee jira. Hoggana ABO kabajamoo hidhee jira. Amaara keessattis haga tokko ajjeechaa fi maal gaggeessaa jiru. Somaaliyaa keessattis Beenishaangulis jira waan kun. Miidhaan amma anaafiti iyyinuuf kun warra kaleessaa miillirraa mulame nu dagachiisaa jira moo nu dagachiisaa hin jiru? Jira malee. Diraamaan kun eenyuuf hojjetamare? Dhalli Oromoo kaleessa hewaatiin utaalee mormatti qabee ajjeesuudhaaf yaadaan turre. Har'oo waan sun hin hafne. Diraamaa kanatu xiqqoo natti hin tolu ani. Kanaafuu siin gabaabsa. Ammayyuu tapha tokkotu hafa natti fakkaata. Tapha lakkii Abiyyiin kaayyoo keenyatti laannee karaa nuti hin barbaanne fuudhee deeme jedhee harka isaa dhiqatee kan dhufutu jiraa jedhee tan habjoodha beekta habjuu. Habjuudha. Maaliif warran qaanofnee fi warra ija isaanii ashaboodhaan dhiqate dura jirra waan ta'eef. Namichi kun teestiidha. Warra duubni jiru sun warra umrii guutuutti qabsaa'ee muuxannoo qabudha. Teestii namichi kun mi'a hadaawwii jedhii jedhan. Nuti amma nafxanyaa jennaa miti. Miti. Egaa nafxanyaadhaaf bakka laatu ta'e maaliif namoota naannoo Amaaraa sana ajjeesan? Maaliif ajjeesuun barbaachise? Maaliif har'aa Gimboo Sabaatti wajjin seexana lama ta'an? Maaliif Abinii wajjin har'a seexana lama ta'an? Maaliif Lidatuufaa wajjin har'a seexana lama ta'an ree? Yoo wantichi nafxanyaa bakka qabsiisuu ta'e jechuu kooti. Garuu Oromootti nan gammada beektaa. Keessattuu qeerroon kuni mata duree meeqatu itti kennameetu harkatti bishaan naqe beektaa. Atuu Oromoon akka nafxanyaa jedhamee masaraa keessatti Minilikfaa maalfaa kaa'aniin kun beektaa yoo bifa siyaasaan ilaalte waa tokko miti bara dhagaa kaa'amee dhagaan hin bu'a bor. Ati lubbuudhaaf dachee kee irraa ka'aa jirtaa bara. Hin kaaftaa maaltu dhufame? Ajandaa xinnoo sii kennu sii galee. Ati isarratti hooyi jettaati. Malee humni jara kana duuba jiru sadarkaa tokkoffaattu siyaasaan jara sodaata. Sii himaan. Gama fe'ee nu haa ta'u inumaayyuu olaantummaan Oromoo yoo dhufe jedhee kan shaqqu caalaa kan sodaatu caalaa kan jaraa sodaata. Nuti kan namaatti hin buunu beekta. Beekan mana qabda yoo ta'e dallaa keettu ittiin bu'u. Oromoon fakkeenya sii kenna gaafa abbootiin keenya dur qotan lafa qotee bulaan gaafa qotu. Dallaa godhateetu qotaa. Xaafii atis hin qottaa anis nan qotaa sararri gidduu jira dallaan jira hin jiru. Gaafa haammatu yoo akka tasaa hankee haame lakkii kun koomiti jedhee achuma hankeerra sii buusa. Malee fuudheen deemu. Oromoon akkasi. Jarri sun garuu akkasii miti. Kanaafuu diraamaa kana fageessanii ilaalanii qophaa'utu gaariidha jedhee yaada'an. Dhufaatii fi waasaan amma keessa jiran kun otoo waan guddaatti balbala keenya cufachuutti atuu yaannee gaariidha beektaa waan xiqqoo kana waanii gochuun barbaachisaa natti hin fakkaatu.
bal'iftee yaaddeetu lammaffaa carraa laachuu dhiisuutu gaariidha. Kabajje waggaa 150 dhufte 5,000 gabbarte eeyyee qeerroo keetu kana fide siin jedhan ji'a 5 booda immoo si ganan. Ajandaan itti aanu maal ta'a? Kan Oromoo. Kana Oromootu gadi taa'ee mana cufateeti. Dhugaa sitti himaman. Isaan mee kottumee akkas miti. Gadi taa'aniiti haasawuu barbaachisa. Dhaabota siyaasaa Oromoo taa'anii eeguurraa osoo qulqullummaan jiraate, osoo aadaa kabajuun jiraate, abbootii gadaa biras, beektota biras jiraate, mee kottaa mee jara nanaa isin ummataan ala miti. Mee kottaati haasaa waliin jechuutti itti ture. Maaliif dhaabni Oromoo anaafate walitti fiinnaa waan hojjennu keessatti quurramni baay'ee jiraa miti. Quurrama ala kan ta'etu walitti fiduu qaba. Kun aadaa Oromootii bara. Haadha manaaf abbaan manaa yoo wal lolee ka araarsu eenyu? Ijoollee ofiitti aanee ollaa jira. Teessee ilaalteetu kottu jetta malee yoo jaboo tahan immoo mee gadi taa'e jedha abbaan manaa yookaan haati manaa. Kanaafuu bilxiginnaan kun riqicha isaanii beektaa OPDO waa isaan nu jalaa dhabamsiisaniif Oromoon OPDO fuullee akka jibbee baraniiru. OPDO immoo galagaluuf akka jirtus baraniiru. Amma OPDO maqsaniiti waa takka fidan. Amma riqicha sanaa irratti hojjechuus irra jira siin jechuu hin jedhe. Asirratti waan akkasii naasaanii garuu jechuumaaf. Baay'ee gaariidha. Wantichi garuu xiqqoo qola qaba amma akkaataatti wantatti dubbattu amma fiilmiinsaa sadarkaa amma ilaalte kanatti yaaduun hin ulfaata namoota keenyaaf. Tokko akkaataa fiilmii kana keessatti aktoroota kana gaafa ilaaltu aktoroota kana kan hin jilbeenfachiisin aktoroonni kun kan isaan hin jilbeenfachiisin muraasa Oromoo keessaa. Waggaa 2 darbe qofa yaadadhu miidiyaa biyya alaatii biyyuma keessaa Adaamaadhaa gara alaa kanatti hayyoota afeeree maal godhu hamma eenyu namati attam cimaa jettu ammanni jilbeenfachiisaniiru. Ammas ittuma jira fiilmiin sun immoo geggeeddaramee dhufaa kan lafa qabataa jiru immoo dhimma biraa. Ammoo keessumattuu ati yeroo nuti bara sirna nafxanyaati amma wanti xinnoo naan gallee waan nafxanyaati kan dominate kanumti impaayiricha muyyuu bite iyyuu jennee yeroo nuti dubbataa jiru kanatti ati immoo akkaataa amma ibsa kee irraa gara nafxanyaa siin jirtu sababiin isaa diraamaa ajjeechaa iyyuu kunoo baardaaritti waan hooggantoota wal fixuun sun argameera. Abbaa dabareetii jedhama Oromoon jara warra nafxanyaa biraa abbaa dabareetii akka hin jenne immoo Oromoon miliyoona Oromoon 20,000 ol mana hidhaa jira. Ammas bareen kan Oromooti akka hin jenne ammas Oromoon yeroo hundummaa dararamaa mana gubataa qeesaa irratti salphataa du'aa ajjeefamaa hidhamaa dararamaa ijoolleen keenyumaayyuu sammuu qaban ijoolleen qaroo kun adamsamanii mana hidhaatti guuramaa jiru. Kanaaf abbaa dabaree yookiin aangoon biyyichi kan Oromooti hooggantoonni Oromoodhaa kan homaa waraanaa maaloo hoogganu kan biyya sanaa kan raayyaa kan maali Oromoodhaa maqaansaa Lammaa Magarsaatiin inni kaan immoo Araarsaa Mardaasaatiin inni kaan immoo maaloodha maqaa babbareedaa kanadhaa kanatu hooggana. Kanatu hoogganaa hin du'a namni immoo hin dhuma namni immoo meeshaan immoo fe'amee ergama kun akkuma torban kana bosona keessaa diina barbaanne jedhanii gaditti fe'aa jiran kana konkolaataa hedduun. Egaa utuun sana irratti jabeessee waa tokko tole mee utuu gaaffii kobraatti hin darbin. Amma fiilmiin sana aktoroonni fiilmii sanaa eenyu jennure amma gaaffii makeerraa xinnoo naa mul'achuu dide bara qolatirraa naa ba'uu dide. Ma eenyudha jennure atoo gara tuuta Oromoottis shakkaa hin jirtu lakkii isaan piikchariidha suuraadha hojiin jiru hojii isaan duubaati leenjisaa turanii jedhe. Yoommoo nuti siidaa miliikachi kaanii jenne maalodhaa jenne kanaaf immoo kan nuti maammanni poolisiin nu bitaa jiru poolisiin nafxanyaati jechaa jira Oromoon xinnoo naashinaalistoonni yookiin sabboontonni immoo akkas jiru.
ati immoo sanarra kan caalu fiilmiin ammayyuu waan mokkaafetti akkaataa akkasitti haasoftameet ishee xinnoo ishee qolarraa naamaas yoo bahuu hin danda'a ta'e. Elaa isa tokko dhiisiitii amma waanuma amma hewaatitti jiru kana anaaf naan liqinfamu. Naan liqinfamu. Hiwaat bar rukutameeraam rukutamee orree maqalee keessa jiraa. Haa ta'u. Haa ta'u. Hiwaati amma filannoo mataa koon gaggeessa jedhee ammas immoo Beenishaangulis immoo har'a murteeffate. Anis yeroo kottiin gaggeessaa jedhe. Tole. Yoo akkas tahe wanni kun akkamii maal amananiitu isaanii Tigraay qofti naannoo 8 wayitatuun lakkaahin murtee akkasii fudhachaa kan jiran. Maal amanan? Mootummaa sana immoo akkamittiin ilaalan? Waan keessatti wal guddisanii waan keessa hojjetan sitti meeraaman waggaa 20 waggaa 25 akkas waan hojjetaniif akka ani hubadheetti namni ammumaa hubatu jedhee bilaakboordii irratti ittiin agarsiisu. Kanaafuu akkami waan kun maaltu ta'uuf jira? Akka ilaali. Asiin lola Gibxii jira. Asiin lola Sudaantu kunoo jalqabe. Biyya keessaa rakkoo jira. Dhukkubni ammaa kun jira. Rakkoon mootummaa jira. Ayyee jarri kun waan kana keessa akkamitti qophaa ba'uuf yaadan isaan akkam maa inni mootummaan kun akka waa tokko isaaniin goone akkamittiin akkas of daangeessuu danda'an sanatu naan liqinfamu sanatu akkamitti taa'ame mee addunyaarraa biyya akkasittiin jiru naa himi fakkeenyan fudhaa hin jiru. Bari humna xiqqoo miti bari jarri dinagdeen guutuu biyyattii isaan harka jiraa bar harkaan fuuneen bilxiginnaan akkamittiin harkaa fuudhuu danda'a? Humni xiqqaa harkaa fuudhameera? Humni waraanaa harkaa fuudhameera? Meeshaa waraanaa achi jiru sunoo wanna kana gaafan ilaalu ammayyuu isaanii fi isaanumaa fi gara warra nafxanyaa ayidooloojii isaanii lamaan fudhattee hogguu ilaaltu jarri akkas humna qabu kun jara kana waan barbaadan sitti fakkaata. Waa sanatu naan liqinfamu beekta. Waa sanatu waaqumatu gadi qabe malee bari waraana walitti qaranii turanii mitiire. Dubbii tokkotu qabbaneesse malee ajjeechaan sun gidduutti dhufnaan hin dhaame. Kanaafuu dhugumatti waan isaa qola baasee gadi baasee dubbachuun na rakkisaa. Haa ta'uuti Oromoon pilaan A, pilaan B, pilaan C jedhee of harkaa qabaachuu qaba. Sii galee? Waan diinni kun zaloongiraan barbaadu kana yoo ati kana booda zaloongiraan deema jette sagantaa isaa raawwatta malee sagantaa kee raawwattu. Kanaafuu zaloongiraanii sagantaa isaan qaban bira ga'aniiti kukkutu. Akkan hojjenne gochuu. Akkuma isa amma jiru kanaa jechuu. Dafanii fashalsuu barbaachisa. Eeguuf gaarii miti. Isaanis waan dheeraa qabatan sana milkeessuudhaa fi nama keenya hidhaatti guuraa jiran. Akka duran dhaabbanneef waan gochuuf jiran sana akka ittiin kaaneef waan kana gochaa jiran. Kanaaf Oromoon waan amma dura qabamaa jiru kanarraa eeggachuu hin qabu jedhaan.
Tole, sanumaan egaa tole achi keessa iyyuu sin tursu wanta baay'ee mul'atu keessa wanti bakkee kanarraa immoo xiqqoo shakkii namatti uumu ijoon dubbii tokko ijoo aktiivistootaati. In argita yoo ta'e waan miidiyaa hawaasaarra jiru hin argita aktivistoonni mee kan Oromoo haasofna. Aktivistoonni Oromoo tokko tokko waan garatti isaan qabdu kanatti rakkattu yeroo tokko tokko yaada atamma shakkitu kanaa wajjin hidhanni kan jiru akkaataan adeemsa jiru. Addumaan immoo biyya alaa kana keessatti sochii jiru yeroo ammaa kana waan bibbiqilaa jiru tokkotu jira qummaadaa jiru tokkotu jira. Yeroo baay'ee waan Oromoon hojjetu kana erga itti siqeeti yeroo inni tamsa'u yeroo inni dhiitamee tamsa'u waan tokkos argaa turre. Kana biraan immoo connection maalumti hariiroodhumti isaan akka aktoroota sanaatti waan tokko taphatantu jira. Ati aktivistoota Oromoo qilleensa gubbaa jiran kana akka gaazexeessaa tokkotti akka nama waa tokko keessumattuu waa'ee miidiyaas ilaallata. Miidiyaa hawaasaa kanarra jiru aktivistoonni kuni akkamittiin ilaalta waa'ee aktivistoota keenya kana qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiiste? Aktivistoota kana aktivistummaan kun beektaatoo waa tokkoon eebbifamanii argatu ta'e gaarii ture beekta. Ulaagaan baheefi. Atu ulaagaa qabaateeti gaarii ture. Haa ta'uuti aktivistiin kun waa'ee dhimma saba ofii yookaan biyya ofii haasa'uutti daangessaniiti dubbatama. Haa ta'u garuu warri sila siin jedhe sun tapha baay'ee taphatan keessattuu biyya alaa kanatti. Maal godhu seeti? Yoo ammati fakkeenya sii kenna. Ati amma miidiyaa banattee jirta. Miidiyaa banattee kana taa'anii si hordofan. Akka keenya miti bara. Namatti ramadu. Dirqama qaba hundumtuu dirqamni sun itti guddatu. Warri feesbuukii irratti waa haasaa namootaa eegan waan ati dubbattu waan ani dubbattu hundumtuu gabaasa ta'a. Taa'aniitu irratti hojjetan. Waa tokko keessaa fuudhanii jechuudha. Isa booda sarratti hojjetu. Ammati gaafati karoorfattee Oromoon qulqulluu namiti egaa. Daawwattoota keenyaa yookaan immoo dhaggeeffattoota keenyaa miidiyaa kana har'a jalqabneerraa borii ammoo jabaannee televezyiinii bannaa maal jettaa miti. Isa kaapsi jalaa godhu. Yookaan hiriyyaa kee wajjin immoo mari'attaa miti. Isa si jalaa fuudhaniiti. Maallaqi waan harka isaanii jiruu fi namootuma akka kee afaan Oromoo 3-4 si bicinaan banu. Ati hin beektu. Hin beektu ati. Wanni kun ammayyuu ta'aa jira. Inni kaan namoota siyaasaa butu yookaan isaa maariffaan xalafuu jedhan kan jira taphni akkasii beektaa. Akkamitti taphattaa? Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo biyya alaatti fandii tokko gochuu barbaade kanaan dura. Odeeffannoo isaa argatu. Aganni qophaa'utti isaanis karaa biraa qophaa'u. Guyyaan itti qopheessu illee hin beeku. Maal gochuuf akka deemu illee hin beeku. Isa dursaniiti fundraisingii qopheessu. Hin butu jechuu. Butuu beektamni. Sirkaa fuudhu. Sirriitti. Inni kaan nama butu. Nama butuu jechuun nama jabaa Oromoo tahee kun biyya keessattis waanuma ta'e nama jabaa Oromoo tahee barbaadu. Abbaa qabeenyaa jedhii nama siyaasaa jedhii maal jedhi. Nama jabaa kanaa ummati Oromoo kan dhaggeeffatu yoo tahee taa'aniiti karaa kam namittii kana kuffisnaa jedhu. Karaa kam namaan walitti dirraa jedhu taa'aniiti.
isa booda namicha karanni yaanne miidiyaan ni shakkin irratti waamaniiti haasofsiisu. Gaafa haasofsiisan laayivii godhaniiti gaaffii hin taane gaafatuun. Yookaan waan keessa isaa tuttuqu haasofsiisaniin namichi numa haasaa. Sa'aatii sanatti waan ati achi keessatti haasoftu, istuudiyoo keessa teessee waan ati haasoftu, ummati si argaa jiru ati hin beektu. Inni irraanfattatuma haasoftu. Waan garaa kee haasofta. Waanuma torban lamaa fa'aa dura waan tokko jira. Waanuma dhugaadhaaf ala jiru lakkii kun hin taane jedhan. Akkasattiin fudhatama keessa dhabsiisuu jechuudha. Hin beeku namni kana. Aktiivistoota ati jettu kana gaa an akkan beeketti akkan itti dhagahetti bara abbaa duulaa pirezidantii ture sun namoonni gadi ba'an miishiiniif erganii gadi ba'an tokkoffaa akka baratan lammaffaa Oromoo biyya alaa keessa akka gadi seenanii hojjetan sadaffaa afaan abaa'oo akka shaakalan ja'affaa dhaabuma abaa'oo gaafa ajaja fudhatan butu waanuma raawwatame kanaa jechuu kooti. Qaamni tokko kana hojjeta. Qaamni tokko ammoo abaa'oo keessatti warra dhaaba diigu ergu. Yeroo eeggatanii gaafa isaan ba'anii namoota ba'an warra kanas simataa jechuudha. Wanni Atlaantaatti ta'e isa kana. Ani maqaa namaa tokkoon kaasuu hin jaalladhu. Maaliif bor nama ta'aa laata jedhee yaada. Gawwaadha biti Oromoo. Anis egaa Oromoo keessa hin jira gawwaadha. Garuu wanni Atlaantaatti ta'e isa ture. Wanni Atlaantaatti ta'e diraamaa 2008 wal qabata. Sii galee? Diraamaa akkasii jira. Aktiivistoonni Group A jedhaman waan kana raawwatanii fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo gargaaru yookaan abaa'oo gargaaru kan jedhu biyya alaa keessatti ka'aa miti. Achi booda maal godhan? Dafaniitu televezyiinii guddaa tokko bananii la televezyiinii kana banuuf jennaa abaa'oo sitti waamuuf jennaa jedhanii namootuma abaa'oo keessaa waamanii achi keessatti haasofsiisan. Namni dhugaadha jedheeti maallaqa qabu itti jissa. Silaa waan abaa'oof laatamuuf ture, waan qabsoo Oromoof oolfamuuf ture jalaa butanii jechuudha. Kun hin raawwatamne. Fakkeenya biraasii kenna. Qabatamaa jechuu kooti. Qeerroon gaafa biyya keessa akka sana qabsiistu biyya alaatti gargaaraa kan jedhu qeerroon hojjechaan turre. Isa booda ajandaan amman siin jedhu kun hojjetamee maallaqni qeerroodhaaf guurame qeerroo bira hin geenye miti. Sobaa kun qeerroo dhiisee televezyiinii fakkaatee as hin baane. Waa baay'ee jira. Sana jechuun maal jechuudha? Ummati Oromoo maallaqa walitti qabee yoo qeerroodhaaf ergee qeerroon ittiin jabaata. Waan sana cabsuudhaaf qeerroo fakkeessanii ijaaraniiti qeerroodhaaf fandi godhaa jedhanii uummata harkaa sassaaban. Gaafa qeerroonni dhugaa dhufee biyya alaatti maallaqa kadhatu kan maallaqatti kennu dhibe. Wanni waboo irratti sar'a ta'aa jiru isa kana. Si himaan. Wanni dhaaba irrattis waggaa meeqa ta'e kanadha. Kana kan godhu eenyu? Warra waggaa 20 yaadan sanadha. Akkuma keef akka kootti ijoollee guddisaniiti dhufanii sabboonaa godhaniiti akka ta'u godhan. Warri akka sana raawwate Daawud Ibsaadhaanii maallaqa saamaa maallaqa nyaataa soorameeraa Dubaay akkas qabaa jedhaniiru akka jechaa turanii miti. Daawud Ibsaa har'a mana kiraayii keessa jira. Mootummaa matu kireesseef.
Isaan garuu birrii fi doolaara miliyoona 100 mana bitatanii jirani warri sun. Warri akkas jedhanii nama kadhachaa namatti dubbachaa turan. Yoo dandeesse suuraa haadhamee Jaal Daawud Gash yoo dandeesse siin jechuuf hin jedhe. Kuna. Asuma gidduudhaan inni Rabbi lubbuu isaanii jannata haa kaa'u. Qabrii isaanii jala dammi haa yaa'u. Mee haadha kana gaafa laaltu ati nama ilmi ishee maallaqa zarafaa bahee fakkaatti. Otoo maallaqa hin fudhatatee haadha kana gargaaramoo hin gargaaru. Mee akkasumatti ilaali gaafa guyyaa simannaa sanaa osoo argitee taheetii nama akka jedhamu miti inni. Haadha kee caalaa saamteeyyuu haadha kee dursisaa miti. Waa qunxuruuf tafaa. Mee haadha kana fuula ishee ilaali. Nama akkasii fakkaattiire. Warri immoo waan kana jechaa turan dhugaa waaqaa fi lafa. Kunnoo hektaara 20,000 faa fudhataniiru lafa. Kunnoo miliyoona 100 mana bitaniiru. Kan Waaqayyo lubbuu kennee keessa nama jiraachisu. Egaa aktiivistoonni amma jiran kuni isan sila siin jedhee wajjin kan wal qabatan natti fakkaata. Maal siin jechuu kooti? Ammas geemii tokkotti hafee siin jedhe miti sila. Geemiin suni namoonni biyya alaatti hafan ni jiru jedheen amana'an. Ammayyuu akkuma warra biyya galee sana kaba'anii haasa'aa jirantu jira. Gaafa barbaadan immoo biyya galanii kan deebi'antu jira. Dhorkaan qabu waan kun. Garuu dhalli Oromoo mucaa waggaa 13 fi 12 hidhamaa jirti. Hin beektu waa tokko bar garuu hidhamaa jirti. Mucaan waggaa 5 faa ajjeefamaa jirti. Jarri sun garuu warri kaleessa mootummaa sana duuneema awwaalleema biyyee isheerra warra yoo teenye malee warri jechaa turan suni kunnoo miliyoona 100 bitataa jiran. Jarri mootummaa sana ammayyuu biyyootti gadi gamanii haasa'an hidhaan jiran. Miseensonni ABO waa tokko hin dubbanne garuu hidhaa jiru. Qeerroon Oromoo isaaniin barcumatti fideyyuu hidhaa jira. Maalirraa dhufe waan sun? Aktiivistoota gaa ogguunsiin jedhu aktiivistii jechuun ani akkan hubadhutti kan biyyoota alaa kana yoo laalle warra amma dubbii fuudhaniiti xiinxalanii seenaa wajjin agarsiisanii CNN, BBC, maal Aljaziiraa kana yoo ilaalte jara keenya wajjin dhugaa waaqaan sitti maa mucaa ji'a 7 fi mucaa nama waggaa 40 fakkaatu. Inni suni inni Aljaziiraa irratti ibsu sun profeeshinaaliidha beektaa. Ittiin barate maal jechuu akka ta'e aktiivistiin baratee qoratee argate. Inni kuni akkuma agartu kana waan inni xiinxalu torban tokko caalaas hin deemsisu. Waan inni xiinxalu har'a ABO arrabsee borimmoo sana arrabsa. Har'a mootummaa arrabsee borimmoo har'a kaleessa jarri kun na hiitee biyyoota makamtu jedha. Har'a ammoo lakkii jarri kunuunsitee na qabdee siin jedha. Kanatu gaggeeffamaa jira obboleessa kiyya. Malee aktiivist jechuun xinnoo ishee parsantii tokkoon ishee dhiisi ammas parsantii 100 dhiisi. Parsantii tokkoo ishee yoo of keessaa qabaatanii hin looganii turan. Ifa keessaa ba'aniitu. Keessaa ba'aniiti akka Oromoo qulqulluutti hunda isaanii madaaluutti ture. ABO yoo ol kaasuuf gadi buusu, OPDOf gadi buusuuf ol kaasuu nu irran turre. Maaliif namatti himu waan ta'eef nama barsiisu waan ta'eef waan ta'uu qabu
himu. Mee miseensota abaa'oo hogganoota abaa'oo har'a miseensa OPDO abaaraa jiru argaa jirtaati. Komataa jiru malee arrabsaa jiru argitee beekta? Hin jiru. Silaatu abaaran eenyutti bareedare? Warri aktiivistiin kun as ala kana meedaa dirree qulqulluu keessa taa'ee abaaruun maaliif barbaachise? Ilaali. Kaleessa biyya alaa kanatti dhaabonni siyaasaa garaagaraa waan turaniif ummati biyya alaa jiru kun Oromoon garaagarii akka tokko tokkotti jira jechaa turanii mitiire. Akkas jedhama miti an akkasin dhagaa jiraadhe. Isaanoo kunnoo galaniiti. Isa asitti hafe kana waa tokko keessa jiru maaliif wal dhaba? Maaliif hime natti hime? Waan an ganama kaleessaa sitti hime sanadha. Oromummaa of keessaa gannaqaniiti. Gaafa waliin haasa'an balee atuu tokko naaseenee etaabbaatuutti itti aanaa bara. Barcuma dhahee ka'eetu maal abbaa kee fiduu barbaaddaa jedha. Gaafa halagaa wajjin immoo mari'atu akkuma nama mismaaraan barcumatti rukuttee achiiyyuun ka'u. Taa'ee makabajaadhaan ba'unatu እናንተ እንደዚህ ናችሁ jedha. Gaafa Oromoo bira dhaqammoo maal abbaa keef maal ati eenyuun caalteetu kana goote gandee baluu siin jedha. Wanni isaa waan ati takkaa galgala tokkotti jijjiirtuu miti. Aktiivistoonni immoo kan isaan haasa'ani sanbata galgala dubbataniiti wiixata ganamatti jijjiiramuu jedhu. Mucaa har'a dhalchite ati. Boroggaa 18 ta'e hin jettaanii? Hin jettu. Akkamitti ta'a? Siyaasis akkasuma dheeraadha beekta. Aktiivistoonni waan kana keessaa ba'uu qaban. Aktiivistoota miti. Qofa miti. Namni miidiyaatti dhiyaatu. Kamiyyuu. Namni reediyoottis miidiyaattis dhiyaatu waanan keessa jiraadhe argeef. Waan ati haasoftu hundumti ishee akka isheen gilgaalamtu beeki. Humni si fuuldura jiru akkuma Ameerikaan dhaloota waggaa 100 boodaaf hojjettu humni nu fuuldura jiru dhaloota isaanii waggaa 20 boodaaf hojjechaa jiran. Warra har'a jiruuf hojjechaa jiran. Warra har'a jiruuf hojjetu ta'eeti. Bilisummaa argatan miti. Aangoos argatanii miti. Nu ga'e jedhanii maan teenyere. Isa itti aanu sirreeffatu beekta. Maallaqni isaanii dachee Oromiyaa irra jiru sun lubbuu akka qabaatee hojjetuuf waan kana hojjetu. Nuti hoo kanaa barinni guddaan nuti hoo miidiyaa jechuun waan salphaa miti. Dhugaa sitti ba'an. Miidiyaa an akka nu badhetti. Miidiyaan namni tokko miidiyaatti ogguu bahee dubbatu nama 7tti dubbataa jedha seerri isaa. Nama 7. Nama 7 jechuun komaa inni nama yaada garaagaraa qabu 7tti dubbata. Maal jechuu kooti? Namni suni nama tokko ta'ee taa'ee hordofuu danda'a. Garuu qalbii 7tu jira. Tokko manatti galee boqonnaa kan godhachuu barbaadu garuu televezyiinii macal jedhee kan ilaalu. 2 warra fault finder jedhaman si hordofanii dogoggora kee kan si keessaa barbaadan. 3 dhaloota barnoota sirraa barbaadu. Guddachuuf jedhee bor waa sirraa barbaadu. 4 5 diffeendi kan si gochuuf qophaa'u. 6 pilaanii sitti baasuuf kan taa'ee si ilaalu. 7 dandagadhe. 7 kanatu taa'ee si ilaala. Daqiiqaa tokkos dubbadhu, sa'aatii tokkos dubbadhu, nama 7 kana mo'ii ka'ii siin jedha. Qalbii 7 kana mo'iiti ka'ii siin jedha. Maal jechuudha? 7 kun akkasitti hin dallannee jechuudha bara. 7 kanatu hin dallansiisin ergaa kee dabarfattee kaataa jechuudha. Madaala kanaanii aktiivistii Oromoo ilaalaan jiraadhe ani.
gaazexeessaa Oromoo ilaalaan jiraadhe an waan qaban aktiivistoonni tokko seenaa wajjin ilaaluu qaban. Lama waan darbe, waan jiru, waan dhufu kana ilaalanii haasa'uu qaban aktiivistoonni. Fakkeenyaaf dargaggoo tokko dhiyeessitaa haa jennu waa'ee dargaggoo. Hogguu dhiyeessitu kana waa'ee dargaggoo hojjettu sana akka siyaasaa kanaatti yaaduun sirra hin jiru. Namni dubbatu sun direct waan barbaade dubbata dargaggoon sunii jechuu kooti. Miti dargaggoon dargaggoof dubbata ka'a. Gaafas teessee akka koof akka kee namatti haasoftu garuu waan baay'ee qaba. Isuma dogoggoree karaarraa deemellee as deebisuu sirra jira haasaan kee. Isuma wanticha keessa jiru immoo akka ciccu gochuu sirra jira, akka duuban deebin. Maaliif deemsa kun deemsadha. Deemsa waan ta'eef waan kana guuttachuu qabu. Sii galee aktiivistii gaa ani xiqqoo maqaan sun naan ta'u beektaa? Akkamitti naan ta'u beektaa? Yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi hayyuu jedhu. Fakkeenya sii kenna. Hayyuu. Hayyuu keenya isinii dhiyeessinaa jedhu. Hayyuu jechuun maal jechuudha? Hayyuu jechuun beekaa jechuu miti bara. Hayyuu jechuun Ingiliffa hayyuu hin qabu. Dhaqi gaafa abbootii gadaa. Hayyuu jechuun waggaa 48tti kan argattudha. Hayyuu jechuun luma ba'uu jechuudha beekta. Hayyuu Ingiliffa isaa maaliif kun hayyuun kun Oromoon gaafa gadaa keessatti moggaafatu waan barate qoratee miti. Mitiire bara barnoonni hin jirre waan sun kan ba'e. Kanaafuu hiikaa bara barnootaa argachuuf hin dandeessu. Warrumtu qaroomne jedhan iyyuu waggaa 48tti waan namaa kennan hin qaban. Oromoo qaba hayyuu. Hayyuu jechuun hin dogoggoru jechuudha. Dhimma Oromoo keessa bahee ka fixate. Malee piroofeesii namaa inni maqaansa waa'ee wal'aansaa keessa baatee waa'ee maalii keessa baatee miti. Fakkeenyaaf Alii Birraa dooktarii kabajamaa Alii Birraa jedhuu miti. Dhugaa waaqaan sitti himaa hayyuu Alii Birraatu jedhanii miidhaga. Hayyuudha umrii isaatti fixe beekta. Hayyuudha. Hayyu duree jechuun maal jechuudha beekta? Namni hiikkate hin jiru bara. Hayyu duree jechuun warra dhimma Oromoof of kennan keessaa isa ol aanaa jechuudha. Akkas. Utuu dubbattu hayyuu duree sana irratti dubbii kee damman qabe hamma ammaatti jaarmiyoota jiran keessaa kana yeroo hundumaan yaadaa ergaati kaastee yoon si gaafe maal ta'a? Jaarmiyaan baay'eetu jiru waan Oromoodhaan jiran 15-25 dhalataniiru akkuma jalqaba irratti siin jedhe dhalatanii badaniiru du'aniiru. Hamma yoonaatti hayyu duree maqaa mannaa badaa rakkoon qabanii hayyu duree kaafaa wanti jedhamu hin jiru ammaatti. Hayyu duree Oppidiyoo kan jedhamu hin jiru. Hayyu duree Paabaawoo kan jedhamu hin jiru. Hayyu duree Abaawoo qofa jedhama hamma ammaatti. Maaliif kun? Egaa ammati anaafati waan haasofneef kana booda hayyu duree yoo jedhan hin beeku malee waan hin beekneef hin beekani. Hin beekanii beektaa. Hayyuu jechuun umrii keetti fixuu si barbaachisa. Jaal Daawud hayyuu yoo jedhame sirriima. Profeesar Mahammad Hassan hayyuu yoo jedhame sirriima. Profeesar Asaffaa Jaallataa hayyuu duree atuun miidiyaa qabaadhani profeesarummaan isaanii waamu. Hayyuu Asaffaa Jaallataan jedhaan dhugaan sitti himaman. Yoo immoo biraan hafiin jedhu ta'e hayyuu Profeesar Asaffaa Jaallataan jedha. Itti hankeenyaa barkun. Akkasuma gaa aktiivistiin kunis madaala kana hin qabu. Aktiivistiin madaala inni qabu Aljaziraa irratti nan argaa, BBC irratti nan argaa, maal irratti nan argaa, Itoophiyaatti garuu hin argu. Oromoo birattis immoo hin argu. Madaalli sun maalidha?
dhaaba tokko keessa ture yoo keessaa ba'e dhaaba sana qubachuuf aktiivistii ta'a. Sila akkasin turree bar. Akkas miti. Dhimmuma Oromoof aktiivistii ta'uu qaba. Aktiivistiin dhaaba arrabsuurraa jalqaba. Sila akkas miti gaa. Aktiivistii jechuun nama giddu galeessa jechuudha. Ani akkanaa galutti. Aktiivistii jechuun sagalee namaa dhageessisuu mitiire. Waan rakkoo jiru maal jiru dhageessisuu mitiire. Kan kee qofaaree kan dhageessistu kan uummataa dhageessistu. Kan uummataa eegee dhageessiste immoo uummata keessaa akaakuu 30 ilaalcha 15 16 17 jira. Waan sana hundumaa walitti qabdeeti. Oromoo fi Oromiyaa qofadha kan ilaaluun sirra jiru. Egaa daawwataan kees dhaggeeffataan kees kanumaan hamadaalu siin jechuuf hin jedhe. Tole baay'ee ifa dhugaa. Tole baay'ee galatoomi. Egaa waa'ee aktiivistii gaafa kaafnuu fi waanuma amma keessa jiru kanaa gaafa kaafnu immoo wanti yeroo hundumaa ka'u miidiyaadha. Bari amma keessa jirru bara dijitaaliiti. Keessumattuu barri kun bara saffisaadha. Isa itti aanu hin beeknu 4G, 5G qorannoo biraarrayyuu jiru speed waan amma teknooloojii kana irra caalaayyuu saffisiisuudhaaf waa baay'ee qorataa akka jiranidha. Asii kan hin dhagaa jiru artiklii tokkorraa kan hin argee inni ammaa kun hin geenye jedhanii wanti baay'een akka saffisu bifa isaa akka jijjiirratee dijitaaliin kun akka addunyaa kana dhuunfatu irra jira. Bara sanatti wanti nuti goonus wanti akkaataa nuti deemnus akkaataa nuti aakshinii fudhannu waan hundumtisaa baay'ee saffisa qaba. Kana keessatti miidiyaan qabsoo keenya keessatti nu gargaareeras nu miidheeras. Namoonni baay'een ammaati aktivistummaa sirna gadaa keessatti hin arganne miidiyaa irratti argatani. Miidiyaa irratti muudamani. Ofuma muudani ba'anii namnis baala cabsatee muka jala taa'ee yookiin galma tokko keessatti miti kan inni muudame. Gaafuma inni ba'ee sanatti wacee kanatti gaafa inni wacuu abaluun keenya aktivistiidha jedhan. Aktivistoonni Oromoo isaan kanadhaa jedhanii immoo gadi tarreessu akka ittiin fudhatame akka ittiin fudhanne. Ati immoo kanatti jettu wanta kan biraadha. Mee waa'een miidiyaa itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanaa keessumaa amma ijaarsi guddaan duulli guddaan akkaataatti garee ijaaruun gandatti walgashuun jaarmiyaa tokkotti walgashanii tokko irratti duuluun duulchisuun inni biyya bulchuu inni immoo biyya bulchuudhaaf qabsaa jiru hundumtuu donnu itti irratti wal lolaa jiru dirreen keenya inni guddaan isa bosona konkolaataatti fe'an utuu hin taane sooshaal miidiyaa irratti wal fixaa jira. Mee akka gaazexeessaa tokkotti waa'ee itti fayyadama sooshaal miidiyaa kanaa keessumattuu miidiyaa hawaasaa kanaa attamiinidha ilaaltaa hariiroo inni yookiin dhiibbaa inni qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo saba keenyaa Oromiyaa irratti qabu wal qabsiiftee. Waan bareedaadha beektaa kun. Ilaa namni kun maaliif miidiyaa barbaada? Amma baay'ateeraa miti. Maaliif barbaade yoo jette qulqullummaadhaan yoo yaadne waan garaasaa bakka itti dubbatu dhabe yookiin immoo waan garaasaa bakka itti irraa dhaga'u dhabe. Gaafa dhabu teeknooloojiin kun ammoo baay'ee namaaf mijachaa waan dhufeef makiinaa kee keessayyuu teessee hojjetta. Hojii matuu deemtuufaa teessee hojjetta. Kanatti dhimma ba'aniiti dhiphuma sammuu kee keessa jiru kana hafuura baafachuuf jechuudha. Ani amma sagalee irbuu ogguun banu ogummaa kootu na dirqe. Waan sammuu koo keessatti yaadu kana bakka itti dubbatamuun dhabe. Akka hin dubbatamneef warri dubbachuu danda'an nagaadhaan socho'aa jiran. Waan dubbatamuu warri dubbatamuu fi qabu immoo sagalee dhabe. Waan kun maal godhee waan akkasii kana baay'ise. Kana akkaataa itti yaadanii jalqaban sana dhibbatti jechuu baattus harki 85 waanuma ammansiin jedhee hammata. Harki 15 immoo waanuma isaan hojjetan irraa anaawwaa tokko nan hafuun dashee eeggadhee man banee ilaala. Yoo na dabarteesseef godheen bira darbee ilaala.
Inni kaan immoo waanuma mata duree xiqqoo sanatu san gadhiisu. Waan mata duree xiqqoo san akkuma nama dhuunfaatti waan aare dubbachuudhaaf waanuma itti mul'ate sana anamma ogguun si duukaa haasa'u kana waa baay'eef qabattee haasa'aa jira. Waan baay'ee maaliif waan ani dubbadhu sun waan biraa yoo gaagaa ta'e ani gaarii hojjechaa hin jiru bara. Balleessaa hin jiraa jechuudha. Adeemsa jiruu faallessa yoo ta'e dubbii balleessaa jechuudha. Kanaafuu miidiyaa amma jiru kanaa ani gaariidha jedheen fudha. Gaarii. Garuu akkaataa itti fayyadamisaa amma jiru kun waan na sodaachisutu jira. Ijoolleen waan kana banatte hundumti ishee ogummaa kana barataniitu moo hin barannee? Waan Oromoo keessa jiru kanaa gadi fageenyaan beeku moo hin beekanii? Yeroo ati amalli miidiyaa yeroo ati guyyaa tokko dabarsite fidi siin jedha. Gaafa yaada namootaa argatte si utaalsisa. Gaafa bubbultee jettu waan hojjettu harkaa dhabda. Yeroo sana akkuma ol baateen gadi deebita. Waan kana hundumaa fireemii godhataniiti deemaa jiru kan jedhu irraa shakkiin qaba. Waan an ammasiin jedhu kanarraa. Inni kaan waan na sodaachisu yoo miidiyaan amma babbanamaa jiru kun akkuma kaleessaa sana butanii galuudhaaf miidiyaa qulqullummaadhaan hojjechaa jiran daayivers irraa gochuudhaaf daayiversii kana afaan Oromoodhaan qalbii fi hawwata namaa irraa fudhachuudhaaf kan banamaa jiru argaan jira. Kuni yaaddeessaadha. Kana Oromoon biyya alaatti dammaquu qaba. Oromoon biyya keessaa hagamtu waan sana argataa waan biraati. Ijoolleen akkamittiin waliin geessi abbaa waliin geessisuu danda'utu waliin geessisa. Inni rakkoon qabu. Inni kaan wanni si sodaachisuu fi amma argaa jiru kun biyya keessatti dhaabota siyaasaa Oromoo hin baay'atanii jedhanii komee kaasu. Warrumtu komee kaasan immoo asitti fakkeenya ta'aniiti walii wajjin waa hojjechuurra akkuma suuqiitti babbanachaa jiran. Isuman sila siin jedhee sanaa jechuu. Kun egaa bubbultee waa baruurraa dhufuu danda'a. Inni kaan moggaasa maqaa moggaasa fudhatanii ba'an irraanii sodaa qaba. Ati amma ODM jette. Oromooma kan jedhu qofa jette. Ani irbuun jedhe. Irbuuma hiikkaan qabneen fudhe. Abaa'oo jechuun gara musliimaattis gara kiristaanaattis gara waaqeffataattis gara hiikuu hin dandeessu bara. Oromoo masii ibsa. Sabaa'ooni sagalee bilisummaa Oromoo jedha malee sagalee qabsoo abaa'oo jedha hin jedhu. Jarri suni atuu abaa'oon hin dhaabbatiin beektaa waan kana lafa kan kaa'an. Dhugaa sitti maame. Isarratti obsuun danda'u waan obsa nafitu tokkotu jira. Moggaasa maqaa jaarmiyaa keessanii kanatu waan baay'ee na ajaa'ibedha. Akkuma isaa silaa sanadha kan na rakkisaa ture akka hayyuu sana. Waan abaa'oo falaasama abaa'oo keessaa madduu tokko tokko naa deebistu itti dhiistu nama kan biraa nama waan kan deebisuun barbaadallee malee hin dhiisu. Moggaasa maqaa irratti hinumaa na rakkise jalqabuma gaafa jaarmiyaan kun lafa dhaabatu ati immoo kanatti hin tuqne waraana bilisummaa Oromoo. Waraana bilisummaa Oromoo jedha malee waraana abaa'oon jiru. Sabaa'oon waggaa 50 meeqa lakkoofsise raadiyoon sun sagalee bilisummaa Oromoodha. Sabaa'oodha.
Ergasuma dhiyoo kanallee kan baran sagalee qeerroodha. Sagalee qeerroo abaluun ijaare miti. Sagalee qeerroodha. Akkumatti. Waraanni bilisummaa Oromoo kanadha. Addi bilisummaa Oromoo jaarmichumti mataansa. Han Oromooti. Malee kan biraa miti abbisa. Maqaa moggaasa kana keessatti jaarmiyaan kun maaliif waan akkanaatiin maaliif waan akkasiitiin as ba'aa yeroo baay'ee moggaasi isaas argamu wanti baay'een bishaan hin kaasu. Kanaaf amma kanumti umurii isa tursiise iyyuu ulfaatina maqaa kana ammaan yeroo tokko yeroo jaarmiyaan kun biyya galee jechuun yaaddaa turreedha iyyuu maal akka jennu amma abaa'uun kun maqaa sana balleessanii tarii maqaa jaarmiyaa tokkoon warri jiran kun hundi walitti dhufanii maqaa tokko baafatanii ittiin Oromiyaa akkas gochuu danda'u laata kan jedhu shakkiin gungummiin baay'ee ture. Yeroo sana maqaan abaa'oo jedhamu kun yoo badi nama naasisuu waan ayyaana wayii qabu fakkaata waan durii ka'ee gatii gurguddaan itti bahe waan ta'eef maqaan kun yoo badee gara kan biraa uumame namni maal ta'a jedheen yeroo tokko wajjin haasa'eera jennaan maali maqaan hin du'aa hin dhalataa maa rakkoo maalii qaba namni naan jedhallee jira. Kanaaf mee moggaasa maqaa kana irratti maa inni jaarmiyaan kun dhaabni kun falaasamni isaa achuma dubbii keessaatti naa deebi'a diraa immoo nakkaachisen jedhu. Ani waan sana dhibbatti quba nan qaba jedhee siin deebisu. Garuu bara qabsoo ijaaran sanayyuu baruma qabsoon ijaarame sana rakkoon har'a jirtu bar xiqqoo hin mul'atti turte. Sii galee? Gara kanas gara sanas akka hin jedhamnetti momoggaasan. Amma fakkeenyaaf adda bilisummaa uummata Eertiraa jedha ture. Isa booda geeddaraniiti maayin hizbaawii gimbaara jedha. TPLFin deemaa tureetu ol dhufeetu Ihaadeg jedhe. Maaliif waan sana jedhaniini inni iccitii mataasaa qaba. Iccittiin sun maayinni akkanatti fakkaatutti ilaalcha faranjii daayivarsii gochuufi. Amma qabsoo Oromoo irraa sodaa qabuu miti. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun akka hin diigamne barbaadu. Haqa kun waan fuuldura jiru. Jarri suni waan sana hojjetteeti ilaalcha isaanii argatte. Argatteeti 1991 Ingilizii irrattuu shirratti hojjetan. Sii galee amma kan abaa'oo jedhu kanaa maqaa wanni jijjiirsisuu waan ta'uu hojiitu jijjiirsisa ani akkan yoo ol guddachuu barbaachises yoo waanii ta'uu barbaachises waan tokko waan fakkeenyaaf yeroo tokko aliyaansii fa'aa uumaniiru miti. Aliyaansii adda addaa hin uumu bar. Aliyaansii sanaaf maqaa biraa kennanii turan. Akkasuma jechuun waan ati gootutu waa fida. Akka isaanitti jalqabanitti akka sanaatti garuu maqaan kun waa baay'ee of eeggatee waan ol baasan natti fakkaata. Of eeggannoodhaaf. Amma alaabaa abaa'oo yoo agarte hiikama fedhe gandummaas maalis kennuu hin dandeessu. Sabaa'oosii akkasuma, woboosii akkasuma. Wanni kun maalidha? Yeroo sanaa waan sanaa dhalootatti akka darbutti, dhalootitti aanullee akka fudhatutti waan awwaalani. Waan sanatti immoo success godhaniiru. Sii galee? Waan itti aanee ta'u immoo dhugaadha kan irra beekan, kan keessa bulan osoo gaafatte gaarii. Kanarratti walii agarluuti waa'ee miidiyaa maqaattiin sii deebi'a. Maqaa miidiyaa sodaan qabu madda walaabuu jedhu yoo ta'e. Macca jedhu yoo ta'e. Tuulama jedhanii moggaafatu yoo ta'e. Boorana jedhanii moggaafatu yoo ta'e. Isarratti immoo namoota achi keessatti dhiyeessan namootuma maqaa sanaa wajjin wal qabatan yoo ta'e deemee eessa nu geessa wanni kun. Ani amma kana sodaan qaba.
sodaa guddaan qaba. Oromoon of eeggachuu qaba. Of eeggachuu jechuun maal jechuudha? Ogguu hojjettu yoo dandeettii isaa qabaatteef yoo sii mijate aksantii Oromoo hundumaa jiru hammachuu yoo humna isaa qabaatte leenjifatteeyyuu waan sana qopheeffachuu. Yoo isa immoo ta'uu baate waan hojjettu sana baay'ee of eeggachuu sirra jira. Sii galee jechoota adda addaa godina hundumaa baruu sirra jira. Dirqama keetii kun nama miidiyaa yoo taate amma fakkeenyaaf bara reediyoo Itoophiyaa keessa turre anatu interviyuu Boorana dhaqeeti bukkee jechan gaaffii gaafadhu keessatti bukkeen galche jennaan fuuluma natti guduunfuu isaan argan hin beekun ture beektaa. Arsii dhaqxees waan akkasii jira waan isa tokkoof qooquma isa tokkoof immoo waanii ta'u jira. Akka aadaatti immoo isa tokko harka qabda isa tokko immoo harka hin qabdu. Isa tokkoon babaaroo tolee jetta nageenyi badhaadhaa jetta isa tokkoon immoo ashamaa jetta. Kana jaallattes jibbites yoo gaazexeenyaa dheettee afaan Oromoof dubbatte beekumatu sirra jira waan kana. Dirqama kun. Amma ijoollee qubee dhalatte waa tokko wal jalan darban. Maaliif qormaata maatirikii yoo qoraman yoo buphaan keessa jiraate buphaa killee hanqaaqutu katabama wal duukaa. Maaliif goote bara sana ijoolleen warra jira beektaa yeroo tokko Oromoo tokko bira jira. Warra bara sana waan sana uumteetu kaarikulamii warra hojjetan waan sun waan jiru beekaniif hundumtuu dallanuu keessaan qabu jedhanii galchan. Ishee sana dhabdeetti ijoolleen Oromoo kufuu hin qabdu jedhan. Kanaafuu waan sana gaazexessaa fi miidiyaanis akkas ta'uu qaba. Inni kaan mata dureedha. Mata duree jiru kuni akka eenyutti yaannee eenyuuf qopheessina. Amma ati har'a Oromoon boriif maal yaadee jettee qophii dhiyeessita. Ani immoo sagalee erbuu irratti si dura qophiin koo darba yoo ta'e seenaa Oromoo waggaa 100 duraa yoo yaadan yoo hin jedhe inni tokko ammoo isa amma irra jiru yoo haasa ta'e namni tokko waan sadan kana yoo dhaggeeffate maal godha? Gara fuulduraattis waa yaaduu gara isa tokko ta'e gara duubaattis hin yaadu isa ammaas hin yaadu. Kanas beekuu barbaachisa. Inni kaan gaafa afaaniif haasa'anii fi gaafa katabanii haasa'an tokkoo miti. Katabanii haasa'uun wallaalummaa miti. Waan beekan haasa'uun immoo beekumsa miti. Kana hubachuu nama barbaachisa. Dogoggora baay'ee waan an arguufiin sitti hime waan kana. Waan silaa irra hojjetanii bira darbuu qaban gaafachuu qaban dhiisu. Waan gaafachuu hin qabne immoo bira darban. Akkasuma immoo namoota dhiyaatan waan sanaaf isa gaafatuuf miti gaazexeessichaan miti. Isa gaafatamu mataansaa immoo siima keessaa mul'ata namichi. Waan inni haasa'u, waan inni deebisu, qalbiinsaa hagam fagoo akka ta'e, ilaalchisaa yoom akka ta'e, kana hundumaa beekuu sirra jira. Yoo ati shakkita ta'e, yoo nama sana bakka akkasiitti yaadisaa akkasii waan akkasii jechuu danda'a ta'e laayiviin dabarsiin. Waraabiitii namicha wajjin haasa'i. Isa booda walta'iitii dabarsi. Maal oolcha kun beekta? Even yoo namichillee dogoggore, yoo ulfina isaallee jalaa balleessa ta'e, namicha sana irraa dhaabdaa jechuudha. Irra deebitee waraabuu sii wayya.
Dhaloonni miliyoona 2 fi haga 10 dhaggeeffatee dubbiin baduurra yoo badii ta'es badii masa qulqulluu yoo dhugaa ta'es dhugaa isa qulqulluu akka argatutti of eeggannoo barbaachisa. Sooshaal miidiyaa irratti waan arginu kun egaa hankoorraa kaasee siin jechuuf hin jedhe. Jireenya kootiifis nan fiigaa, waanan keessa koofis nan fiiga. Yeroo tokko tokko nan kataba, yeroo tokko tokko hin katabu. Sii galee har'a qophiinsaa gaariidha siin jedhu, bor immoo maal ta'ee gurbaan kun siin jedhu. Kun hundumtuu maalirraa dhufaa? Mee Aljaziiraa BBC ilaalu hin bu'anii gadi. Maaliif hin bu'anii? Sagantaa qabu. Itti qophaa'u. Yeroo dheeraadhaan waan hundumaa qabatanii hojjetu. Yeroon sun yeroo baay'ee yoo xiqqaate waan ji'a tokko hojjettu of harkaa qabaachuu qabdi. Yoo xiqqaate. Maaliif si gargaara? Yaaddee hojjettaa waan ta'eef. Si galee? Yoo immoo miidiyaa tokko keessa miidiyaan tokko bareede maaliif bareedee maaliif namni jaallatee jedhama beektaa? Isuma namma siin jedhu waan guutuuf. Ati amma waan jiru akka abaaboo birraa gootee akkas gootee dhiyeessita. Akkasuma hin jaallata namni jechuudha. Yoo ati ammoo teessee akkas jettee rakkisa. Inni kaan naamusa. Dheenyuma kana nama tokkoof hin katabe. Namni tokko sooshaal miidiyaa irra taa'eeti jimaa qamaa. Yeroo dheeraa hojjete waan kana. Jimaa qamaa hojjeta. Sireerra taa'aniifaa hojjetan. Otoo akka koof akka kee kan ammoo baakgiraawundiitti hojjetaniif gaarii. Yoo kabaja namaaf qabda ta'e amma ati kiraabaata kootii uffattee dhufte. Kabaja kun beekta. Ani immoo shurraabii seengaddaarraa har'a jijjiirradheen dhufee mataa koos filadhee maal jedhee fuula koo haxaadheen dhufe. Kun mul'achuufii miti beektaa kabaja miidichaaf sitti horaa. Shamisiin keessiin naannee tiishartii kee irratti katabbiin as jiru kun ilaa bara gadaa jedhanii abbootiin gadaa namni gadaa jedhan maaliif bareedaa jedhee anatu gaafate abbootii gadaa ilaaleen fokkisaa keessaan argitu beektaa. Amma maal naan jedhanii Gujiitti yeroo pirezidantii yeroo sana Junaddiin deeme makiinaadhaan galagale tokko yeroo seenaa sana tun sitti beekti yeroo biraan sitti himaa waan ajaa'ibaa argine gaafasi abbaa gadaan suni natti bani beektaa. Amma abbaan gadaa naan jedhan jennaan ilkaansaa kun cabaa ta'uu hin qabu jedhan. Fuula isaarraa akkas waan baqaqaa qabaachuu hin qabu jedhan. Hidhiinsaa inni godaa ta'ee inni gubbaa xinnaachuu hin qabu jedhan. Fuula isaarra waa tokko jiraachuu hin qabu namni sun. Itti aanee uffata isaarraa naan jedhan. Maaliif kuniin jedheen. Yoo abbaa gadummaa isaallee fudhachuu didanii naan jedhan. Bareedinuma isaa ilaaluudhaaf waan inni dubbatu dhaga'uu jedhan. Miidiyaanis akkasidha beekan keenya. Wanni amma argaa fi hojjechaa jirru kun Oromummaan nu kaaftee haa ta'u malee balaa kan bilaa nutti dhalcha yoo ta'e akka dhaaba siyaasaa kan biraa dhalatu godha yoo ta'e gandummaa jibbaa gandummaa biraa yoo fida yoo ta'e ammas dhiiga ijoollee qeerroo dhangala'aa jiru sanarratti rakkoo biraa uumaa jirra. Ijoolleen beektaa amma waan Oromoon isaanii olitti itti rakkatu ofirraa cufteetti. Waan ammati anaafati itti rakkatnu kana isaan itti rakkachaa jiran. Hojiima isaanii qofa hojjetu. Ati afaan akkamii dubbatta? Afaan kee haa inni kun garachi hin jedhan. Afaanuma Oromoo sirraa keenyaan hin deeman. Innume. Dhaloota kana akka mancaafnee fi waan hojjennu kana qulqulleeffachuu, jabeeffachuu, madda odeeffannoo
walii tolfachuu, wal gargaaruu, yaada walii laachuu, waa tokko sodaachuu miti. Ani taa'een yaada namaaf kataba maqaan koo kan biraa ta'uu danda'a. Ilaa har'ati jimaarra teessee kanatti qamaatu kuni dhaloota si dhaggeeffatu maal barsiisaa jirtaan jedheen. Isa makiinaa keessa taa'e immoo akkasiis ilaalaa waan akka poolisiin itti dhufe bibir'achaa haasa'us taa'ee tan lakkii namanaa akkas godhee tasgabbaa'ii kireeditii inni afaan Oromoodhaan eeyyee si jalaa xiqqeessaan jedhaan. Akkasittiin ilaala miidiyaan kun kanarra jabaachuu qaba. Gaafa jabaataa deeme osoo hin jaallatiin waa tokko yaanna. Maal yaanna? Kanarra guddachuu yaanna. Maalinni saatalaayitiitti ba'uu jechuun dura garuu waan kana barachuu beekuu nama barbaachisaa. Dandeettii haga danda'anitti immoo dubbisuu. Amma beektaa googiliin kun waan inni namatti himeen hin jiru. Isa keessa seenanii maal inni gaazexeessummaan maalirraa of eegu maal inni naamusi maalidha isa jedhu sana akkatti waanii goonu. Maaliif afaan Oromoo qofa waanan dubbadhuuf Oromoo qofatu na dhaga'an jedhiin. Fakkeenyaaf har'a Oromiyaa keessatti saboota hundatu dhalatee guddate afaan Oromoo beekaa jira. Haasaati afaan Oromoodhaan dubbattu dhagahaa jiran. Saboota kana hammachuun irra jira yoo jette asuma afaan kee kana adabachuun irra jira. Yoo waa'ee isaanillee dubbachaa jirta ta'e isaanuu waan ati dubbattu sana akka liqimsaniif jecha kee miidhagsuus irra jira. Ma already nuumaan ta'aniiru mitiire? Sooshaal miidiyaa irratti waan ati dhageessu arraba dhageessa. Arraba. Nama tokkoof jedhaniiti saba tokko arraba tokkoon arrabsu. Kun saboota biraa wajjin jiraanna jennee kan yaadnu yoo ta'e hin cabsa, hin balleessa. Iccittiin hin jiru afaan Oromoo keessa si himaan. Akkuma keenyatti guddatanii, akkuma keenyatti nu keessatti naqanii guddisan. Maaliif Oromoon iccittii gaafa haasa'u dhaga'uufi waan biraa jiraare waraqata namni katabee ciranii dubbisuufi. Laaptooppii kee yoo hatan makiinaa kee keessaa bananii dubbisuufi. Waan himaa kun beektaa warra waggaa 20 siin jedhe warra salphaa sitti hin fakkaatin. Qophiin isaanii bal'aadha siin jechuuf hin jedhe. Si hatu hin hatu. Biiroo ati hojjettu keessa seenaniitu hin fuudhu. Qulfii wal fakkaataadhaan hin baasu waan ati hojjettu. Ati hin beektu. Waajjira kee hundumaa keessatti waan ta'u ati hin beektu isaan garuu hin godhu. Isaan harka jira waan ta'eef qulfiin. Kanaafuu miidiyaa kunis waan nuti afaan Oromoodhaan dubbannu Oromooma qofan nu dhaggeeffata jettu yoo ta'e dogoggortaniittu hin jedhaan. Waanan argaaf dhagaa jirru walumaan dubbannaa miti. Kanarraa yoo of eegne miidiyaan kun ani gaariimaa fedhiima Oromooti. Rakkoo barbaadu Oromoo sana kan dubbatu gaafa dhabu ofii masaa dhaqee bana. Ammoo badaan turummoo hin badaa. Ji'a tokko immoo taa'ee as deebi'a. Kun hundumtuu kan dhufu kanarraati siin jechuuf hin jedhee. Ani gawajjaan koo gabaabaadha garuu haasaan koo immoo dhedheeraa fakkaata. Lakkeen haasaa nama nuffisiisu miti. Lakkee haasaa nama nuffisiisus miti. Haasaa barsiisaati. Dhugaatti waan iddoo sadiitti mari'atamudha iddoo tokkotti finne nusi. Ijoo gurguddaa sadii irratti xiyyeeffanne gaan daawwattoota keenya kan marii bal'aa taasisaa jiru gaazexeessaa Yaayyaa Gammadaadhaa wajjiniin waa'ee waan baay'ee irratti waan uumama jeenetikii biltiginnaa irratti gadi fageenyaan yaada bilchaataa nuu kennee jalqaba irratti lammata irratti waan aaktiivistummaa achumaan waan hayyummaa waan sanaa waan moggaasaa waan tokko irratti wannoo jedhamee umarratti dhufee waa'ee miidiyaati waa'ee sooshaal miidiyaa irrattidha kan nuti haasofne wanti ijooni isaan kun hundumtuu gaaffiif deebii yeroo sadii ta'uu danda'u ijoo gurguddoo sadii waan ta'aniif gara fuulduraatti bittinneessinee tokko lama sadii ennee irratti hojjechuun keenyallee hafa hin fakkaatu. Egaan meedhuma irratti akkuma waliigalaatti warra
qabxiima tokkorraa kaastee akkaataa uumama jenetikii biltiginnaa kanaa ilaalchistee akka dhaamsaatti sabaaf kanatti dhaamtu. Lammata waa'ee aktiivistummaa amma namni muudama wal ilaanne finne kanaa irratti dhaamsa ati qabduu fi walii galatti immoo miidiyaa ala kana jiran miidiyaa mul'ataa jiran miidiyaan baay'eedha. Warri laayivii galan jiru, warri barreessan jiru, miidiyaan wanta barreeffame, wanta katabamu pilaatfoormii kumaatamatu jira. Amma yeroo ammaa kana karaan ittiin yaada ofii dabarfatan isaan kanaaf walitti aansitee walii galammoo Oromoo abbaa dhimmaaf kanatti dhaamtu dhaamsi daqiiqaa tokko hamma lamaa yoo jiraate kan dhumaa isan si kenna. Haa ta'u kana akka ammati qabxiidhaan keessee kanatti xiqqoon rakkisaa garuu waan amma dhaabni ani mootummaadha ofiin jedhu kuni dhugaa waaqaan sitti maatee sabaaf sablammoota 87 tuffachuu irraati wanni amma ta'aa jiru. Maaliif jennaani dhaabni tokko dhaaba ta'uunsaa eeggii beekame dura taa'aa qabaachuu qabaa, mana maree qabaachuu qabaa, miseensa qabaachuu qabaa, waa baay'ee qaba beektaa. Waan sun hin taane. Waan Abiyyi haasa'e keessaa kana hin daganne gaaf tokko dhaabbilee mormitootaa walitti qabee gaafa haasa'u gaafa reefuu madda marii fidan sana waa'ee mootummaa ce'umsaa kaafnaani anumtuu siniin ceesisaa jedhee kolfe. እኔ ራሴ አሻግርላችኋለሁ አትጠራጠሩ እኔ ከተሸነፍኩ በነጋታው ለቅቄ ወርዳለሁ ጀዴ ጋፈ ዋን ሰነ ዱበቱ ኮልፋ ዱበቴ ኮልፉ ሳረሞ ገዲ ጀዴ ዱበቴ ከነ ጀቹን ዱቢ ጅራ ጀቹ akkasumatti gaafa ilaaltu jechuu kooti. Amma garuu namichi ceesisuufis hin jiru, kennuufis hin jiru. Tarii yoo inni darbe humni isa booda jiru inuma jira wanti itti fufsiisachuun hin hafu hin barbaada. Kanaafiyyuu waan seeraa hin taane kana maal akka godhani asirratti hin dubbatani. Nama rakkisa. Haa ta'uutii garuu qalbii ofii bal'ifachuu barbaada. Keessumattuu qeerroon waan waggaa lama kana waan taate hundumaa qaawwaa banamte hundumaa deebisanii cufachuu. Siigalee waraanni bilisummaa Oromoo qophii mataasaa taasisaa jiraachuun beekama. Itti duulaa jiraachuun isaanis beekama. Abiyyi waggaa 50 biltsiginnaarraa namni buusu hin jiru jedheera. Jedheera kana jala mureeraa bar. Inni haraawwatu inni kaan haraawwatu kan biraati. Kanaaf Oromoon waan keessa deebii hin qabnetti qophaa'i. Waan isaa akka dungoo mul'atee bakkuma tokko ibsatu hin taane waanuma Oromiyaa waliin ibsu sana yoo fayyadamtedha jara kana dhaabuu kan dandeessu jedha. Tokko. Aktiivistoota Oromoon adaraa waaqaa fi lafa akka gawwaatti sila nan yaade kan siin jedhe Abiyyi humni biraa dhufee Abiyyi kaayyoo nuti kaaneef karaarraa maksee baluu wajjin badee kanaaf dhiifamanuu godhaati karaa daandii dimokiraatawaa deemuu barbaanna warri jedhu yoo dhufani tarii caasaan isaanis biyya kanaa sirba sirbuudhaa fi lafa qulqulleeffachaa jira. Akkuma kaleessaa beekumsaa fi dandeettii keessan qabeenyaa keessan fudhatanii deemanii mana akka ittiin bitanne jedheen gorsaan. Aktiivistii laman gorse amman. Aktiivistii kaayyoo siin jedhu raawwachiisuuf ammayyuu guruuppi C kan jedhamu. Guruuppi A'n biyyuma keessaa hojjechaa ture. Guruuppi B'n waan jiru hundumaa haxaatee kan galeedha. Guruuppi C'tu immoo jira amma. Guruuppi C'in suni Oromoo isa hafe kana isa isaaniin mormu maal jedha jedhaniiti
waani godhanii warra ergan guruupii akkasii jira ammayyuu. Dhiifama naa godhe guruupii caa kan jedhamu. Hojiinsaas caa kan jedhe. Warra miidiyaa irra jiran. Warri miidiyaa irra jiran tarii anatu keessaa beektaa nama 4 taana namni waggaa 50 40 akkasii ol kan jirru. Kanaan jechuun hundumtuu achii gadi. Kana jechuun immoo warra qabsoo dhaalanii warra ijoolleetti aanullee gorsan jechuudha. Adaraa waaqaa fi lafaan isiniin jedha. Dhaloota kana hin dallansiisinaa. Dhaloota itti aanu kana ija lama qaba. Iji isaa tokko diina haa eegu, iji isaa tokko Oromoo ma ilaalatu. Ija afuriffaatti hin dabalinaan jedhaan. Uumamumaan ija lama qofamuun haa ilaalu. Funyaanuma lama, afaanuma tokko qabu sanaani haa guddatu. Gurra arfaffaa, funyaan arfaffaa, ija arfaffaa ittiin baasinaa dhaloota kanatti. Ani kanan jedha. Dhaabota siyaasaa Oromoo walitti dhufuun isin rakkisa. Haqa kun rakkisaadha. Haga isaan walitti dhufuuf tattaafatani walirraa isaan baasuudhaaf kan hojjetutu caala. Isini Oromummaa qofaadhaan walitti dhufnaa waliin hojjannaa jettu. Halagaan immoo birrii miiliyoonaan gargar isin baasa. Dhalli Oromoo lafa fudhachuuf jedhee maal fudhachuuf jedhee waa'ee bilxiginnaa iyyuu biyya dimokiraasiidha ofiin jedhan keessatti bilxiginnaa dimokiraasii bilxiginnaan odeessu iyyuu dhugaadha akka jedhamuu fi sodaataniiti hin dubbatan. Maallaqni gadhee dhabeetta alaana nyaatuuf. Maallaqni waa isheen naman godhiin hin jirtu. Arraba kee qofaa miti. Sammuu kee kanaaf miilla kee walitti hiiti. Maal jechuu kooti? Sammuu kee akka miillaatti yaadaa jechuu kooti. Miilla kee akka sammuutti yaadaa jechuu kooti. Bakka noollee ooltee galtaa jechuu kooti. Waan sirraan eegamne haasaa ooltaa jechuu kooti. Kanan jedhu isa kana. Akka waliigalaatti. Waan hojjennu hundasaa Oromoo wajjin dorgomsiisaa ilaalaa malee fakkeenyaaf artistoota biyya keessaa agarta. Artistoota warruma afaan Amaariffaa. Atuma afaan Amaariffaa fi Oromoffaan sirbiin isa faranjiin biyya kana ittiin maraattu guddina jedhaniiti ittiin wal badhaasan. Oromoo akkas gochuun qabdanii jedhaan. Hankeenya lafa dhaabuun nu barbaachisa. Waan Oromoo kana fuutaniitu addunyaa wajjin waliin gootaniiti Oromoon bakka jirurraa akkasuma godoomatti ijaaraa hin jiraatinaa. Hin jedha. Inni kaan siin hin galateeffadha. Galanni koo guddaadha. Dhugaa. Kaleessa waan sana hundumaa dubbadhee miidiyaa irratti yaada namootaa argee hedduu na raaje. Dhugaa waaqaa hedduu na raaje jechuudha. Hunda namootaa kana baay'een galateeffadhaa fayyaa ta'an isiniin jedha. Yoona ammoo dantaa waan biraaf jedhee daba dubbadheera yoo ta'e ani Oromoodha beektaa. Naa dhiisuu, na gorfachuu, haasaa namoota sooshaal miidiyaa keessatti waan lamaan tokko dhagaye anatu. Kaawuntar attaakiin hin barbaachisu. Anis Oromoodha, abbaan sunis Oromoodha. Hin barbaachisu. Inni kaan miidiyaa kana dhaggeeffatee kan naa bilbile. Dhugaa sitti maan? Qaama sadiitu naa bilbile. Nama sadii jechuudha. Namni sadan kuni ogummaa kennu gargaarii naan jedha.
Kaayyoon kee maalinni jennaan waan sadii yaadan sadanuu. Waan sadan suni ammoo waanuma tokkoof bakka sadii dhaabbataniiti anaan na kadhatu. Kun dogoggora. Dhugaa Waaqaa dogoggora. Hin barbaachisu. Ani Oromoodha. Atis Oromoodha. Hankee duuba keessee waan barbaaddu duuba keessee ogummaa koo kanaani ati ogummaa qabda waggaan manaa hojjettee miseensa turtee gameessaa ati bilchaataadha kanaafuu muuxannoo kee kana naa hirtaa maarree muuxannoo hiruu maal rakkoo qaba yoon jedhe immoo kaayyoon keenya kana siin jedheetu Oromoo qileetti waan gatu. Maalan komachaa oole an maalin na galateeffachaa jirammoo maal na gaafachaa jirammoo adaraa wanni Oromoon itti deemaa jiru waan salphaa miti. Jarana yoo dogoggora tokkoon amma cabne yoo xiqqaate dhaloonni sadii hin dhumateef yoo xiqqaate gonkumaallee mataa ol qabachuu hin dandeenyu. Afaan Oromoo Finfinnee maal jettaa miti hundee kee si dhabamsiisuuf jiran hundee kee ummatatu beela'u maalatu jedhu nama keenya miiliyoonaan bitanii jiran isa beekamu isa fudhata qabu hundumaa bitaa jiran bitamte jetteen arrabsiin dhugaa sitti maan yoo as deebi'ee maal hojjedhu siin jedhe maal jetta maal goota yoo waan sana irratti duulle jarris isa barbaaddi isa ijoo dubbii keenya daganna yeroo sana isaan afaan Oromoos maalis cufanii seera haaraadhaan ba'anii si labsani ati namuma kee wajjin wal qabaa jirtaa jechuudha. Kanaafuu garaa bal'ifachuu beektoonni dirreema siyaasaatti wal fixuurra fakkeenyaaf gadaan jiraa miti akkuma eeggadda sitti gadaan kunii yoo Oromiyaan amma ABO'nis mo'ee KFO'nis yoo mo'e sirni gadaa deeffannaa jechuu tafa sirni gadaa immoo sirnadha. Sirna Itoophiyaa fi sirna Oromiyaa wal keessa dhaabdaare yookaan akka gadaatti jiraatta yookaan immoo akkuma isa Itoophiyaa naannoon ittiin jiraatu hin jiraatta. Kanaafuu gadaa kana fuuteetu ABO keessa galchita moo ABO fuutee gadaa keessa galchita? Sirna gadaatu fuudhee Itoophiyaa keessa lixa moo sirna Itoophiyaatu fuudhee gadaa keessa lixa? Akkam ta'a? Gadaa keessatti loon 40 fa'aa dabamta yoo waa balleessite. Amma waan sun hin jiru. Fooyyessitaniittu of harkaa qabdu mana ijaartanii qabdu of harkaa yoo waa tokko qaawwaan tokko uumame daftanii babal'iftanii narraa deemi jechuudhaaf of harkaa qabdu hundumtuu dirreema siyaasaa irratti waltumaa jira. Qophii keenya maaliif hin jaalladhu? Afaan Oromoon kaaftaa, gadaan kaaftaa, maaliin kaaftaa kanadha hojii jechuun beekta. Nutis gadaa san akka yaadanneef asiin bilxiginnaa nuun jedhu, OPDO nuun jedhu, IHADEG nuun jedhu mata dureema. Gadaan keenya ammas waggaa 150 hin jiru. Jaarsoliin amma jiran yoo dhumanii bara. Dhaloonni itti aanu waan sana hin beeku akka isaanii bilchaatee fuudha jechuudhaaf na rakkise. Kanaafuu hajabaannu walii wajjin jirra fayyaa tahii dhaggeeffattoota yaada sana hundumaa naa laattan dhugaa Waaqaa isiitti irriibaa na dammaqsitanii irriiba laas akkamii keessaa na kaaftanii gatiittii koo kanarra waggaa meeqa waan qabate hundumaa narraa buuftanii fayyaa ta'aa galatoomaa wala jabeessinuu haa hojjennu ni bilisoomna kanan jedhu Oromootti waan amanuuf qeerrootti waan amanuuf wabootti waan amanuuf warra ciccitoota sirrii isaanitti waan amanuuf miidiyaarraa namoota jajjaboo beektotarraa namoota jajjaboo hayyootarraa namoota jajjaboo akka jiran waan beekuuf hin bilisoomnaan jedha.
fayyaa ta'a. Hedduu baay'ee galatoomii. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya asumarratti xumurraa gaazexeessaa Yaayyaa Gammadaa egaa nama